Mucaa kana duutuu seen baadhadhee dhufe Raamoo keessaa yaa'a qoonqoo seeti garuu wanti gad darbuun jiru. Raamoon afaan see keessaa yaa'a. Mana yaalaa eessa geesse? Irratti deebii 3 geesse qaaqeetti deebii 4 geesse yaaliinse waan cimaa ta'eef rifeerinsiifa barreeffamoo Xuqur Ambassaatti geessinaan jeen. Dhukkubishee maalidha? Kaanseeriidha. Anoo nama amantaan koo musliima akkamittiin hin naqaa kadhatu wannaan sii kadhatu musliimaa islaama dhan kiristaana addan baasanii dhaqi isaan naman qoodanii na hin bahee dhufe. Waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo keessatti kan sammuu namaa ol ta'ee dhibee gurguddaa jedhamee karaa beektota adda addaa irratti mari'atamee yaalii biyya keessaaf alatti taasifamee fayyuu kan hin danda'amne dhibee dhaabbitti dhiiga namaa dhangalaasuu fi lafee namaa caccabsuu foon namaa turtussee raamessuun foolii namaa balleessuurraan qoricha saadha jedhamee qorichi fudhatamu rifeensa namarraa fixee ija namaa jaamsee harka namaa laamsheessuun kan beekamu bifa namaa egaa fixee boodas dhumarra boolla du'aatiif kan nama qopheessu gonkumaa fayyuu kan hin danda'amne dhibee kaansarii irraa namoota danuuf araarri Waaqayyoo ta'uurraan kan ka'e bilisa ta'anii kan dhuga baatiif dhaabbatan. Araarri Waaqayyoo saba isaatiif godhu gonkumaa kan daangaa hin qabne ta'uu fi sabaa fi sablammii danuun gaara araaraatti wal ga'uun hiikamsa namootaaf galateeffachuun taatee guyyaadhaa gara guyyaatti ta'u kana isinis hirmaattuu sagantaa ta'uun akkasumas karaa TV Araaraa dhaga'uudhaan ajaa'ibsiifachuun keessan hin oolle baay'ee kan nama dinquu fi kan nama ajaa'ibsiisu garuu hirmaattuu waldaa kiristaanaa kamiyyuu osoo hin taane yookaan TV Araaraa osoo hin argin odeeffannoo Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo keessatti karaa nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee ta'aa jiru kana dhaga'uun gara balbala araaraan guutuu kana kan dhufan birmannaa Waaqayyoo isa dhugaa isa karaatti nama nambisne barbaacha kan dhufan akkas jedhu. Raamoo bunqursan harka qorratti lafatti gannaqa namni immoo duute dheerbaatanatti guura. Maqaan koo Aaddee Warqinee Kabaan jedhama. Maqaan mucaa koo Amiraas Qaad jedhamti. Biyyi nuti dhufnee Qeellam Wallaggaa aanaa Daalee sadiitii dhufne. Anoo nama amantaan koo musliima akkamittiin hin naqaa kadhatu wannaan sii kadhatu musliimaa islaama dhan kiristaana addan baasanii dhaqi. Isaan naman qoodanii na hin bahee dhufe. Amantiin koo musliima. Mucaan koo dhibee kaansarii afaan keessaan dhukkubsattee waggaa 1.4 raammoo qumbursuutu afaan ishii keessaa yaa'a ture. Gara mana yaalaa deemtee yoo yaalamteeyyuu hospitaala Hayiraatti si'a 3, hospitaala Qaaqetti si'a 4 yoon geesseeyyuu fayyuu akka hin dandeenye natti himan. Gara hospitaala guddaa Xuqur Ambassaatti naaf barreessan. Anis qarshiin ittiin yaalchisu waanaan hin qabneef gargaarsaaf yeroon namoota gaafadhu qarshii 6,700 namoonni walitti naaf buusan garuu yaalii mucaa kootiif qarshii 60,000 na barbaachisa. Qarshiin ani namoota irraa walitti qabadhe garuu xinnoo waan taateef ammas gargaarsaaf namoota gaafachuun koo itti fufe. Osoon gargaarsa kanaaf naanna'aa jiru guyyaa tokko mana kiristaanotaa ga'e. Yoomuun mana kiristaanotaa kana gargaarsa gaafadhus isaanis waan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo keessatti godhu dhugaanaaf ba'an. Kana malees zayitii namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee irratti kadhatan naaf kennanii mucaa keetti dibinaan jedhan. Anis zayitii kana ittiin dibe. Dhumarrattis gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo akkan geessu kiristaanonni dhugaanaaf ba'an. Anis yeroon maatii kootiin mari'adhu akkan hin deemne natti himan. Abbaan manaa koos firoonni koos na dhorkan. Ani garuu mucaa koo waliin baay'ee rakkachaa sababiin jiruuf namoonnis gargaarsi isaan naa godhan nyaata gara mana kootti fiduun dhiisii wajjin hin dhiphatinii mucaan kee du'uuf jetti jedhanii wantoota abdii na kutachiisan firoonni koo natti dubbataa turan. Ani garuu abdii isa isaan na kutachiisan kana osoon ta'in gorsa kiristaanonni na gorsan kana qabadheen gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa dhufe. Gorsi isaaniitis ulee dhadhaabbataa naa ta'e. Gara waldaa kanaa yoom mul'ixummoo
gammachuu guutuun natti dhaga'ame, boqonnaas nan argadhe. Namni Waaqayyoo raajii Masarat Taayyee haaluma mul'atu kanaan yemmuu nuuf kadhatan anis fuula ifaadhaan kadhata araaraa namni Waaqayyoo nuuf kadhatan kana nan simadhe. Mucaa koofiis hin kadhatan, mucaa koorrees hafuurri hamaan iyyee ba'e. Egaa yeroo namni Waaqayyoo naa kadhatan kana gammachuun hin simadhe, akkasittis naaf kadhatan. Sanam min fayyine irraa isa adiin gurraachitti numurraa sanama fayyisu gooftaa gooftotaaf. Yours is glory and praise. Maqaan koo Warqinee Kabaan jedhama. Mucaan koo immoo isheen dhukkubsattu Amriisaa Qaadiiti. Anaan koo anaa Qellem Wallaggaa godina Qellem Wallaggaa anaa Daallee sadiirraan dhufe. Mucaa kana gaafa ji'a sagal bara 2009 gaafa guyyaa isaa qabanne garuu ji'a salgaffaa isaa qabadheera. Mucaa kana duutuu isheen baadhadhee dhufe. Raamoo keessaa yaa'a qoonqoo seeti garuu wanti gad darbu hin jiru. Raamoon afaan see keessaa yaa'a. Wanti tokko gad hin darbu. Nyaattu hin dhudhu mana qorichaarraan deemee nan joore. Kanaan booda mucaa kee mana yaalaa eessa geessitan? Irratti deebii 3 geesse, qaaqeetti deebii 4 geesse. Mucaa kee kun deebii yaaliinsa waan cimaa ta'eef rifeerinsiif barreeffamu Tukur Ambassaatti geessinaan jeen. Dhukkubi ishee maalidha? Kaanseeriidha. Tukur Ambassaatti geesse naan Tukur Ambassaatti geessuudhaaf immoo deemeen buusaa kadhe. Gaafa buusaa kadhu birrii 6,700 duwwaan argadde. Manni yaalaa immoo birrii meeqadha kan inni isin gaafate? Manni yaalaa immoo birrii 60,000. 60,000 kana immoo qabu ganaan buusaa kadha akkaman godhadheen namoota kiristaanaa gaafan gaafadhu waldaa araara Waaqayyootti geessi zayita araara Waaqayyoo mana kana jira dibii kanaan booda yommuu immoo sarraa immoo ilaalte milikkita argattu immoo fudhuu deeminaan jennaani anoo nama amantaan koo musliima akkamittiin inni naa kadhatu wannaan sii kadhatu musliimaa islaamaa kiristaanaa addan baasanii dhaqi isaan naman qoodanii naa hin bahee dhufe gaafan dhufu immoo Waaqayyo keessa koos ilaalee dhukkuba koo mucaa kootiis ilaalee amantaa koo keessa qulqullina kootiis ilaalee mana Waaqayyoo kana dhufee mucaan koo naa fayyite gaafa 7 an bilisa baate mucaan koo amni bilisa ba'e mucaan koo bilisa baate kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha. Har'a kunoo mucaan koo nama taatee riyaaseetti ol deebitee koo daadoo naqattee daadoo hojjettee deebitee nama takka daadoo hojjete waggaa tokkoof ji'a 4 ciifte mucaan kun. Waggaa tokkoof ji'a 4 minaan gadi hin darbu. Minaan hin nyaattu mooqeen arra barratti dhibaa arra waan gad dabarsiti. Kana keessa cufee. Kana cufe kunoo keessaan beera amma ulaa. Fakkee bal'inne. Kunoo tila ammayyuu jira kunoo. Kinni saamu. Eeyyee. Ijoollee irraa muree hambiseetu jira gooftichi. Waaqayyoo kan hojjete dinqii isaa na agarsiise Waaqayyoo. Kun cufaa ture. Cufamee waan tokko raammoo bunqursan harka koorratti lafatti gannaqa namni immoo duute dheerbaata natti guura. Utuun kana keessa darbee Waaqayyo asiin nagee. Gaafa kadhatameef guyyaa meeqatti qoqqoon guyyaan minaa kadhatamee kaasee an milikkituma argaan bule. Nagaadhuma argataan bule rafeen bulee mucaan koo dhukkuba tokko tuun argin Waaqayyo bilisa na baasee mucaa koo bilisa baasee. Amma waan barbaadeen nyaatti. Lubbuu koo aareessee Waaqayyo gara isaatti na fudhachuudhaaf galanni guddaan hin ta'a ammallee sagalee guddaadhaan gooftichaaf. Waaqayyo galata argatu jedhan ammayyuu gara isaatti na waamee na qulqulleessuudhaaf mucaa koo fayyisee anas fayyisee wayyaan uffadhu sana iyyuu narraa fuudhee Waaqayyo milikkita dhukkuba kootii na agarsiisuudhaaf Waaqayyo waan ifa na baasee kana narraa fuudhe sila uduu kana narraa fuudhe Yesuus inni galata argatu. Wow. Iyyuu foorichuu kan danda'u gooftichaaf. Hallelujah. Wow. Amma immoo musliimummaa kanaanii maatiin koo na jibbanii ijoolleen harkatti gatanii abbaan manaan koo bahi manaa erga amanteennaan ani Waaqayyotti amanuu hin kaffarte bahinaan ani hin kaffarre nan amane Waaqa isa mucaa koo naa fayyiseetti namane borimmoo ani lubbuu koo fayyisee jireenya koo jijjiiruu danda'a waan ta'eef
yoo na duukaa amantee namantu taanaan immoo ani mana amantaa kuunnooti mulu wangeeliin na qareen ba'ee achumaan beenoo dheeratti cufatee waaldaan achumaan balbala naa bananii deebi'anii mana kiraa birrii 300 naa fuudhanitti na gashanii har'a achitti na tajaajilaa jiru ijoollee koo dhufanii marsanii achitti na gargaaraa jiru waaqayyo galata Yesuus baangoo galata argatu ani maqaa Yesuus gaafa na uyyaan seenaa sanatti dhaga'ama boo'inaan jedha malee haasa'u naan hin jedhu Yesuus yeroo maqaa dha'u Yesuus kun waan ammas ammaa lubbuu namoota qabaayee hin hojjetadha malee Yesuus hin hojjetu nama jedhu hin beeku nammayyuu taanaan Yesuus hin hojjeta dinqii Yesuus qabu eenyuun qabu fayyina Yesuus qabu eenyuun qabu maqaan isaa garagaraan eebbifamu birrii 60,000 na gaafatan birrii 6 kaffallee bolaako Tola fayyita. waaqayyo akkasumatti inni akkasitti nama fayyisu Isa akkasitti nama fayyisu, isa tola nama fayyisu gooftaa keenyaaf lafa ol kaanee dhaabbannee galata guddaa. Yesuus kan inni barbaadu galataa fi aarsaa isaa malee wanti inni nurra barbaadu hin jiru. Inni nama bammatuun mana qorichaa dhaqee birrii meeqa kaffalisa siin jedhan rifeeriin harkaa buranii kaanii achiin na dhaqanii asiin na dhaqu nan joonjee mana qorichaa keessatti yoon mucaa koo baadheen joonjaa garuu asitti dhufee joonjee nagarre maqaan isaa bara baraan naaf eebbifamu. Maqaan isaa naaf eebbifamu. Maqaa Yesuus kana dhoomnaa naga buukootuun bulee oolee nan jaalla kudharfan tokkon sooman dhugaadha. Yesuus galata argatu. Yesuus abbaa dhugaati abbaa sobaa miti. Sobee nama biraan deebi'u Yesuus dhugaatti hojjetee nama duukaa deemee nama eega Yesuus. Abbaan koo abbaa dhugaati malee abbaa sobaa miti. Abbaan koo abbaa argaa jiru abbaa hojjetaa jiru malee abbaa booddeetti ilaalu miti. Abbaan koo nama fayyisee galata argatu dinqiin isaa dinqiin. Galata fidaa waaqa waaqotaatiif. Galata argatu Yesuus koo mucaa koo nama fayyisee riyaatee kennaa. Isa abbaa dhugaa namaaf ta'u gooftaa keenyaaf ammallee galanni guddaan hin ta'aaf. Mee mucattiitti qabem erga silaan boossi. Tole gaafa isaan sii kadhatan sana maaltu sitti dhaga'ame siin? Morma kana keessaa na dhukkuba gaafa jirnaa na kadhatan achaan mormarraa na qallalu barbaadee gaafa gabba'u akkanarraa buutee narraa bu'e yeroo maanni ammoo kan caalmeessu irraa bu'u maqaa gooftaatiin jennaan gaafa galuu dhugummadee narraa baade. Duraan minaan gasseen darbu. Duraan mana keessa na yaa ture raammoo waa tokko hin argine annan fayya waaqayyoon harka keessa walitti buusan naaf galateef. Waraqaan kun eessaa isinii kenname? Waraqaa kana immoo waajjira bulchiisaatu naa kennee waajjira hawaasummaatu ittiin erga waan tokko qabaanne qabeenya dhaabbataa sin qabu ndaaqoo sin qabu argatte ittiin deemii kadhadhu bakka rifeeriin sii barraa'e kun birrii 60,000 rifeerii ichuma kaa'anii gaafa kadhattee kaatu kottuu fudhadhuuti ittiin deemiidhan. Waaqayyo rifeerii kana narraa buusee waaqayyo kadhaasaa narraa buusee galata argatu. Okay. Amma eessa jirtu? Iddoo kam jirtu? Waaldaa lakkoobsa tokkoon naqaan Eessa biyyi keessan? Alam Tafarii. Waaldaa lakkoobsa tokkoon naqaa. Haadha immoo 20 isinii. Waaldaa lakkoobsa tokkoon. Inni afaan ishee keessaa gooftaan muree baase milikinni isaa jira akka foon guddaa tafee jira inni irraa gooftaan muree baase. Dukkanaa ifatti fidee du'aa jireenyatti fidee maqaan isaa galateeffamu waaqaaf lafarratti. Durri kun walga'ii cufaadha kanaaf raammoon keessaa yaa amma garuu keessaa muree baasee
Mucaan bilisa. Rammoon ammamiif keessaa yaa ture? Waggaa tokkoof ji'a afur. Rammoon waggaa tokkoof ji'a afur. Inni awwaallaatii dhiisii wajjin rakkatanii jennaan erga Waaqayyo sana nama fayyisu ta'e wayyaa amantiidhaa ijarana. Waaqayyo keessa ilaala malee wayyaan ilaalu. Angara Waaqayyo erga fayyinaadhaan itti awwaalcha maraaraatti geesseen Waaqayyoon kadhachiifadhaanaan ati gaalammatarraa nurraa baateettaadhaan. Bayeera bakka Waaqayyo na baaseera isinirraa na filatee ol na baaseera. isa namni hin fayyinerraa isa adiin gurraachitti numurraa isa nama fayyisu gooftaa gooftotaaf. Yours is glory and praise. Warra akka keessan dukkana keessa jiruuf dhaamsa maalii qabdu? Isaaniif immoo kanan karadhaaf jedheen itti jiran inni waamee saasofsiisaan jira. Waaqayyoonis kottaati hojii Waaqayyo hojjete ilaalaa mucaa koo dhufanii ilaalaa jiru. Dhugumatu Waaqayyo gochaa kan hojjete mucaa kana keessaa qulqulleessee nuyi kanan seene baga amante. Garuu kanaan dura utuu si ajjeemne hin jaallanna amma immoo Waaqayyo galata argatu erga mucaa keessii fayyiseedhani. Namooti yeroo sana narraa fagaatanii harka nan qabne garuu har'aatti tan fayyaadha na bukkee darbu. Thank you. Gooftaan keenya dinqii. Thank you. Wow. Thank you. Namni natti nimne kanan si waaqessu ofirratti argee mani hojjechuu harka kee. Hojjechuu harka kee. Lafoonaa keessa si waamee na baase. Sireenya fokkisaa narraa godaansisee abbaa kiyyaa du'a dhiigee ka'ee kaanaan faarfadha. Inni gooftaa hunda caalu eenyullee isa madaalu. Goota koo nan faarsa maqaa kee. Nan faarsa maqaa kee. Yesus koo nan faarsa maqaa kee. Goota ija biddaa nan faarsa maqaa kee. Goota lolee moo nan faarsa maqaa kee. Goota duruu goota nan faarsa maqaa kee. Oh nan sirba maqaa kee. Oh nan sirba. Oh nan faarsa maqaa kee. Oh nan sirba maqaa kee. ስሜ ወይዘሮ ወርቅኔ ከባ ባላለው የልጄ ስም አሚር ቃድ ትባላለች። የመጣነው ከቄለም ወለጋ ዳሌ ሰዲ ወረዳ ሲሆን ልጄ በካንሰር በሽታ ተይዛ ለአንድ አመት ከ4 ወር ከአፏ ውስጥ ትል ይወጣ ነበር። ምግብ መብላት አትችልም። ለአንድ አመት ከ4 ወር በአጥሚት ብቻ ነበር የምትቀመጠው። አጥሚቱንም በብርጭቆ ወይም በማንኪያ አጠጣም። በእጄ በጣቴ እየቀባው በምላሷ ታወራርዳለች። ጉሮሮዋ ተዘግቷል። አፏ በሙሉ ተልቷል። ከዚያም እኔ ወደ ሃይራ ሆስፒታል 3 ጊዜ ወሰድኳት። ቃቄ ሆስፒታል 4 ጊዜ በወስዳትም ልጄ ግን ምንም ፈውስ ስላጣች እነሱም ካቅማቸው በላይ ስለሆነ በሪፈር ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንድወስዳት ነገሩኝ። ለዚህም የሚያስፈልገኝ የገንዘብ መጠን 60,000 ብር እንደሆነ ነግረውኝ ሪፈር ሰጥተውኝ ሸኙኝ። እኔ እንኳን 60,000 ብር ይቅርና አንድም ዶሮ እንደሌለኝ ብነግራቸው ከሰዎች እርዳታ እንድጠይቅ መከሩኝ። እኔም ይህንን ችግሬን ህዝብ አውቆ እንዲረዳኝ ወደ ማህበራዊ ዋስትና ሄጄ ሪፈሩን አይተው ህዝቡም እንዲተባበረኝ ደብዳቤ ሰጡኝ። ይህንን የምታዩ ደብዳቤ ይዤ እርዳታ መጠየቅ ጀመርኩኝ። ከሰዎችም ያሰባሰብኩት እርዳታ 6700 ብር ነበር። አሁንም እርዳታ መጠየቅ ቀጠልኩኝ። አጋጣሚ ሆኖ እርዳታ እየጠየቅኩኝ የክርስቲያኖች ቤት ደረስኩኝ። እነሱም እግዚአብሔር አምላክ በወልዳ ክርስቲያን አራራ ዋቀዮ ውስጥ የሚሰራውን ድንቅና ተአምራት መስክረውልኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ የጸለዩበትን ዘይት ቀቢያት ብለው ሰጡኝ። እኔም ዘይቱን ቀባዋት። ወደ ወልዳ ክርስቲያን አራራ ዋቀዮ ለመሄድ እኔ የእስልምና እምነት ተከታይ ነኝ፣ እንዴት ልሄድ እችላለሁ ብዬ ጠየቅኳቸው። እነሱም ወልዳ ክርስቲያን አራራ ዋቀዮ ውስጥ
የእምነት ልዩነት እንደሌለ ለሁሉም ሰው እኩል እንደሚጸለይ ነግረውኝ ብትጂ ይጸልይልሻል ልጅሽም ነጻ ትሆናለች አሉኝ እኔም ያለ ምንም ፍርሃት ወደ ነቀምቴ ከተማ ወልዳ ክርስቲያን አራራዋ ቀዩ አዱኛ መጣሁኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እንዲህ እንደምታዩ ጸለዩልኝ ለልጄም ጸለዩላት ልጄም ከዚህ እንደገባን በ3 ሳምንት ውስጥ ነጻ ሆነች ለአንድ አመት ከ4 ወር ምግብ መብላት ያልቻለችው ከአፏ ውስጥ ትል ሲወጣ የነበረው ትሉም ጠፍቶ ጉሮሮዋን የዘጋው ቁስልም ተቆርጦ ወድቆ አሁን ነጻ ነች ብለው እግዚአብሔርን አመስግነዋል እንግዲህ ወይዘሮ ወርቅኔ ከባ ወደ ወልዳ ክርስቲያን አራራዋ ቀዮ መተው ልጃቸው ከካንሰር በሽታ ድና ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛቸው አድርገው በመውሰዳቸው ባለቤታቸው ከቤት ሲያባርሯቸው አጠገባቸው እንዳይደርሱ ቢያወግዟቸው አንቺ ካሁን በኋላ ከስረሻል ብለው ከነ ልጆቻቸው ሲያባርሯቸው ወይዘሮ ወርቅነ በአካባቢያቸው ወዳለው የሙሉ ወንጌል አማኞች የአካባቢው ክርስቲያኖች ገንዘብ በማዋጣት ቤት ተከራይተው በመተባበር ልጆቻቸውን ጭምር እየተንከባከቡ እንደሆነም ለህዝቡ በመንገር እግዚአብሔርን አመስግነዋል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬም ልጆቻቸውን እየሰሩ እንዲረዱ ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ በህዝብ ፊት 20,000 ብርና አንድ የተጸለየበት ዘይት ሰጥተው ባረኳቸው ለዚህም እግዚአብሔርን አመስግነዋል ወይዘሮ ወርቅነ ከምንም በላይ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛቸው አርገው በመውሰዳቸው ስሙንም ሲጠሩ እንኳን እጅግ እንባ እንደሚተናነቃቸው ለህዝቡም ሲነግሩ የኢየሱስን ስም ጠርቼ ለ15 ቀን ብጾም እጅግ ደስ ይለኛል ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነት አባት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ነው የእውነት አባት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የግል አዳኜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አይዋሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ሰራተኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ አስጀምሮ ከሰው አጠገብ አይርቅም ብለው የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እንዲህ በማለት አክብረዋል ወይዘሮ ወርቅነ ልጃቸውን ይዘው ወደ ሐኪም ቤት ሲሄዱ እጅግ ብዙ ስቃይ ደርሶብኛል ልጄን ይዤ ወደ የሐኪም ቤቱ ስመላለስ ብዙ ስቃይ ደርሶብኛል ገንዘብ እየከፈልኩኝ ወዲህ ሂጂ ወዲያ ሂጂ ብለው ያግሏሉኛል ግራ ያጋቡኛል ወደ ወልዳ ክርስቲያን አራራዋ ቀዮ ግን መጥቼ ያለ ምንም ክፍያ ያለ ምንም መግሏላት የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ወዲያውም ነጻ በመሆኗ እግዚአብሔር ሰማያዊ ቤቱንም እንድንወርስ በመድርም ሳለው የሰማውትን ሳይሆን ለኔና ለልጄ የሆነውን ድንቅና ተአምራት እንድመሰክር ስላደረገልኝ ይህንን ድንቅ ጌታ አመስግኑልኝ ብለው እግዚአብሔርን አመስግነዋል